guyyaa daftara gara addaan qabdeen barreesse. Osoo waliin ciisaniyyuu simmeetiin isaatiif fedhiin isaa fedhii lukkuu. Sarbarratti ganna mana qabar kakkatee sunniin hin beektu ati lubbu. Ati irraa ol qabu shinshirii orora juufin shinshiriiti balleessuun takka. Anatti maal gootaa dukkaan galchisan asirraa dubbata. Madaa kee hin beeka. Xankaarraa barbaadde haati faate Maammadoo jazba safaratti ganna naquun barbaaddu. Alatullaa alaikum. Sirraa galeemu. Nama bara asli bira dabarsanii bara. Warra wal fuudharraa maashaallaan jedhanii. Maashaallaan jedhan amma warra wal fuudhe beeka samoona kana ajandaa ta'e kanarraa fakkeenyaaf maakii maafi ibsaarraa. Maakii waan irraa himan dhabanii fiiltariin kaayattu mikiyaajiin dibattu alhamdulillah jechuudha. Argite kabizaat xinaat jedhan san qabdi. San keessa waan irraa himan dhabanii gabaabinnaan qaf godhan. Ibsaa jechuudha rabbiin kun olaal kan jiraa miti leemman suuraa ka godhan jedhan kana godhe rabbiin laxaxi godhe gadi uume waa takka itti hin dabne asiin garaa kana keessa hof godhee achi baasee luka paastaa hin goone jechuudha garigariin faati bara akka waan asii gadiin sibiila aartee wayii kaayatee jira bar aartee sibiila wayii kaayatee kun gemesh. Beelaa akka anaa kana fa'a jira dhugaa jette hayyee. Bineensa booda gahu jechuudha bar gemesh. Anumaan jette hayyee lubbuu waan keessaa achi bahee. Udduun tun akka baangaaliititti keessaa hof akka beeraatitti dabbaa baase jechuudha. Asitti harma baase barnaatatu deemaati galgala loomii dhugaa rafaati gizee ganama lafaa qaatan kuushaappii takka bu'a. Jaartii teessanii waliin gizee raftan sunuu kuushaappiidha sanuu iyyuu gajjabeessa. Wallaahi dhugaa isiniin jedha. Amma waan irraa himan dhabanii caammaa Faransaayii gatee dhufe caammaa Faransaayii gatee. Selepeerensu yoo xiqqaate bar doolaara meeqaan bitamtee jirti bar meeshaa gatii qaalii saniin bitame. Baqa kaisin beeku ka ati beeku ka jaarsi kan kellee beeku goorta maasaraatti galchaniitiin kaalsiitti galchanii gizeenni kaalsii uummata keessatti ol fudhate fuuruun kaalsii isaa funyaan nama guutufa. Fuuruun kaalsii isaa. Beerri akkasiin jettu bara warra kopheen jaarsa isii akka saree duutee ajaa'ibu. Wallahi fuuruun gizeenni keessaa ol fudhate. Kaalsiin kabiraa caammaan kabiraa bira taa'uun nama dhiba. Deebii fi gisee jaarsi kan keessa biraa gabbahu caammaa jaarsa keetiitiif kaalsii jaarsa waan biraa hoo dadhabde jireenyi hundi yoo sii guute kaalsii jaarsa keetii caammaa jaarsa kan keetii irraa xaxxaragiiti maal godhiiti jaarsa kan kee manaan gabbaasi jaarsi kee qamashaa ati qamashaa maqaa feerumtee bultii keessa jirta bultii haadha faateetis rakkise likiskis wallaahi billaahi. Haadha taatee rabbumaaf jecha fuudhime waan irri wayii fide kaartooniin jechuudha warroonni foolootti aman adurreen sareen biyyaan baatu iyyuu miliyoona 10 qabdi fooloo ummata gowwaa dhaloota gowwaa jechuudha dhaloota suuratti amanu suuraa miidiyaa irratti amanu. Haadha taatee sillee rabbi si haa gammachiise mee namni akka kiyya haati taatee garaa isin nyaatte laayikii godha warri akka kiyya haati taatee garaa isin nyaatte namni waan arge argitan. Namni waan argitan jirtani jedha harmallichillee jala dhufe. Arge maal argite haadha taatee akkatti teettu arge. Kamtu beera kamtu dhiiraayyuu wallaale miidiyaa kanarratti. Wallaahi billaahi gisee isinirraa dhalachuun kan koo naqaanyesa maaf Oromoo irraa dhaladhe bakka faranjii ta'ee hudduu qullaa deemeetiin jedhe bakka. Zoor jedhee namni na laalu hin jiru. Araba hunduu kee hudduu araba fakkaatu. Wallahi hudduu qullaa osoo deemee jechuudha akkuma jiru kanatti akkuma furdinna qabu kanatti jechuudha. Hudduu qullaa osoo deemee biyya faranjii ta'eetiin namni zoor jedhee nama laalu hin jiru namni narraa haasa'u hin jiru. Araba fakkaata kee hudduu araba. Waa xiqqoo akka inni wal argine iskiriinshuut bakka fokkinna namaa kufaatii namaa sanuma barbaaddan sanumatu sin rakkise ummata jechuudha warra du'e fooloo godhu. Bar Oromoo jechuun ummata janaa'iza fooloo godhu bar qarbii jalatti. Ummata warra du'e fooloo narraa dhaabbadhaa achitti deemaa heerumaa borro 57 takka bicha achi asin dachaatanii gaafa 7 takka teette jaarsa hamatti buna dhaabatte. Na ammatee ni ammadhe omaallee hin danda'u akkas na godhe jaartii waan jaarsaa siree irratti himtu amma faatee asirratti rakkanne wallaahi si wajji. Achi bultan moo hin galtan lubbuu? Achi bultan moo hin galtan? Maal godhuun bula hin gale. Mucattii takka lakkoofsa isii wayii naafuu ta'in bareedi tarreeffamsa qullaa magaalaa dheertu.
Lili akkasumatti ulaalte. Maali bareedina isii fuula isii argite malee keessa isii maaliif beekte rifeensa qullaa. Shallaa. Tarra kanaa bara. Gisee jaartiin isaa mana keessaa qullaa deemte waan gisee jaartiin isaa mana keessaa maal jettee qaqqabdee fa'aadharra gabbaatu. Eenyuuf akkana godhaarte? Eenyuuf uffattee gabbayaarte? Eenyuuf akkasaa gaaf kan jaartiin bijaamaa qorraatii fi fooxaa roobaa kaayattee manarraa baati isaa waliin. Gisee ammoo gabbahee jedhe ta'ala irratti qullaa harma ala keettee harmi yoo asii ilaala mul'atuufi gisee rifeensa qullaa deemtu ta'ala irraa hin hawwiti. Bar faalla dhiira kennaati bar kun mana osoo jaartiin isaa akkasitti baateeti balaan buufate kunoo garuu ta rifeensa qullaa teettooma argee hawwaa jira. Kanaaf rakkanne isin wajji. It is me. Amma fira qabda geemi taphannuu qixxaat kabbaaduu no. Yalla ergi sukkaaressanii. Yalla hundi keessan taappii gora. Taappii gora hundi keessan double tap. Mira keessa habaatu qaxxaayitiin mira keessa baafna. Ashoo ashidaa jette beerillee hajedhuun isaa jedheenyeenillee argitee dhibbee akkitti handa'u garuu. Sanniin argitee miira keessa galte akka jarri miira keessa si galchite argee bara. Gisima qumbate dardee qumbaa tumte hin argine qumbaa. Dhibbee kanaa biifti isin ol gumaratanii taatanii ani dhalaalee babbareeda kana keessa seeneen jargaa fakkaatan jettee shamarri baalee guutuun na barreessaa jirti. Jargaan kun maalinni? Jargaa warra abiyyoo sheekanaa Huseen fakkaata aslii kennaa minaan innaan jedhaa jiran babbareeddu baay'ee na barreessaa jira chiikonni abiyyoo kun. Jargaan maali jara citte? Jargaa jechuun wannoo dhancee kaatee wannoo ofitti kaayetiin garii bakka wannootuma adeemu jechuudha. Laalaa gariibaa miti wallaahi jargaan waan bira ta'e. Jargaan maalinni? Darga moo jargaan? Gariibaa? Dargaadha. Maalinni dargaan? Jargaa osoo hin taane dargaa. Maali dargaan? Shamarran baay'ee na barreesse karaa keessatti. Eegaa warra kunoo dibbeetu buusan eessatti sila dirree ishee kanaa osanitti yuumi dargaa. Warra dibbeetu buusan jechuudha. Qaalluu. Warra dhanqeefaa warra jawaaraa. Alqalli teessan jalaanaa cittu maal kiyyaa qaalluu fakkaataan dooktora. Ani waan bareedanaa jedhaa jiran fayyaa galatoomaa jedhanii bule halkan guutuu. Dirree jechuudha yaa. Halkan guutuu galatoomaa jedhanii bule. Ilillii saddeet kenna. Ilillii sagal. Wallaa halkan guutuu shamarran baaletiin galatoomaa jedhaa buleedha jarri muudii natti qabataa bulte choomina jargaa fakkaatanaan jetti guutuun isai. Tichaamoo galatoomi jedhanii bule. Caamuu miti bara itti caamuudha. Ilillii kana. Biyyeen isii haa nyaattu kun amma ililliin kennitu halkan miseen jiraan dargaa fakkaatanaan jettee galatoomina yaa afaan hin beeku. Tichaamu ilillii kenni tichaamu guutuun koottaas dibbeedha yaa dhufe. Wallaahi ladin. Akkasi galatooma. Warri sukkaara kiyya gadi qannasuudhaaf taaptaabiif koppiliingi godhaartan waaqayyoon isin haa jaalatu ana bira taree galatoomaa. Ummata kiyya kana harki irra haa yaa'u jechuun geemii kana taree isaan abaaraa akka diriirsuu baatu. Tuwalaa koppiliingi godhan waa meeqa isin bashannansee garaa isin dhukkubee taaptaabii dhibba lama gadi. Tirippila aadaa bo'eeshi. Tirippili sadihin. Ulfaadhaa galatoomaa faamilii. Sadihin aadaa butaappii gora. Nama kana hundaan jirta yoo aadaa maara koo qabu. Kunoo nu mooyaan achi. Galatoomaa qaalii. Numoon achi afaan duwwaa barisi wallaahi dhadhi. Tirippiliidha kuma dandeessan godha guuma kaanii akka hin dhaqqabne. Sadiini bira tara maan hin dhaqqabne miti erbee tara bira taraan sodaatina. Gaayii bira gayyan. Mootummaan keessan afaan qofa. Oh my goodness. Dabba haadha faaxee fakkaatu saree naa kenne saree an jaaladhu. Qabi kaa. Mangisti goota ko thank you. Thank you, Abdisha. Asare to now is in Nagaris and Dabba. Romex, thank you, Habibi. I'm a Hundicus and Taptam got a Wolverine Rami or Gajertan, Taptam got a Hundicus. Abdi Mangisi, thank you, Habibi, thank you, Shukran. Hundicus and Taptam got a Sirrit Jabada Tapgoda. Romex, thank you. Sadi, Yerosa di Sadis Granil Villa, Akamone. So Karakaran over in the Nagera. And
ኑዱርሳ ጅርቲ ታፒ ጎራ ኑዱርሳ ጅርቲ ገረ ታብታቢ ብቻ ዳሪ ጋር ኑዱርሳ ጅርቲ ኑዱርሳ ታብታቢ ዳላ ታብታቢ jala gasiki dubartiin giftiin gara jalaattu bareeda jala gasiki akka abdii kanatti akkana gasiki haftaami fakkaata suura akka yoo laalan kunuun bareeda wallahi ene foto achi aqallo haftaam saw arra mara dina gara garu haftaami da in qabda gasiki jala dubartiin giftiin gara jala kana bareeda akkanu akkuma gille miira keessa gal tokkana jala gasii tusan gasiki jala kana gasiki gattuki ifiin galu fille ijoolleen dhiiraa kun akkana jala gasiki akenna gille giftii kennitan hay maal kiyya gubadhe yan yeroo sadi qof yalla tapi gora wari kun tapi gora wari kun tapi gora nu dursani tapi gora biyyen isin hanya tu tapi gora wallahi ummata kana wajin gubadhe timing no timing ايوه وزير الموضوع هو سري ده abdii homo sin dandayin gurba homo sin dandayin akkuma haadha faadhe galabatte kanatti beera guutuu aggalabatte adabbii tokkoffaa gabaadhi beesto sirriidha adabbii tokkoffaa jenne kuma sadii maal si godha beesto sirriillee dandeettu firan qabdu ati fira dhabuu kiyya yoo san argita gaas jabaadha tapi gora wara taaptaabi turati yallate ana takka yoo haftaami rabbina jallisee iskireen bira yeroo sadi ijoolleen maadhaa silii akkasiin hin dhaqqabne warri qubni isaanii xiyyaa qabda akkasiin nama meeqaa si bira jira lama kuma tokko nama kuma tokko dhibba tokkoon jirtanii bira tara afuuftuu tanniin tokko lama sadi nama dhibbaan caala rabbi sodaadhaa bira tara biyyee nyaadhaa isinii bulluqa dhuu dandeessi warri bara kiyyaa maaluma taata tirippiliidha amma asirratti illee tirippiliidha gaayis sadii hin baay'ata okee family asirratti tirippiliidha sadii hin baay'ataaf kuma lamaaf dhibba shan abdii fooloon aguraan kuma tokko dhibba tokko hundi keessa Habibti mooyuuf lama dhalachuu isin barbaachisiif ijoollee keellee lama dhalachuu isin barbaachisa. Asirratti min agrish. Yaa asli yoo dhas immoo laaluu lamaa beeti. Lama dhalachuu si barbaachisaa sin jedhe. Esh. Tiifi ijoolleen kee namni kuma tokko sunillee lama dhalachuu isin barbaachisa. I telling you. Ingiliffaan. Miira keessa galee iddoom ingiliffatitti maal. I telling you lama dhalachuu isin barbaachisa. ከባድ እንግሊዘኛ ነው ሰው እንግሊዝ ነው ተከለመ ሰዲ ታብታ አፍሩሻን ይዮ ይላል አፍሩሻን ኩማ ሰዲ ትሪፕሊ ዱዱ ፈበለ ኩማ ሰዲ ታብታ ጎተ እሺ ኩማ ሰዲ ታብታ ማለት ደምሊ ኩምሊ ተኮ ኩማ ሰዲ ታብታ ጎተ ይላል ቆጴሳይ አብዲ ኩተታኒ ይላል አባባ ሰገል ወላሂ አብዲ ኩተዶ አበደሪ ሲንቀበደ አብዲ ኩተዶ ያላ ሌትስ ጎ እለሊ ሰገል Ya kajela koy lubu koy. Alhamdulillah so triplin banamin ken jarjara bada jarjara. Ilili dagal kana argita ni rabbil no wajin jira qurban mi rake dagal sigini. Ilili dagal triplin re wol gargara achi mi rake sa kana magalu goda jira jaratti. Jaratti ajirto kana mi rake sa galu goda raishi. Ama trippil wal gargara okay? Trippil ላይ ተጋጋዙ እሺ ታዩ አስሊ ሞ ያንነ ዱኩባ ይዋል ጋወሪ ኮሜንት ዳዋጀ ነው ዱኩ ሲዱኩም ደ ሲዲሴ ማለብ ዳቦን ተስዱኩም ትሪፕል አማ ትሪፕል ጋር ትሪፕል ፋሚሊ ትሪፕል ማልታታን ዋይ ነው ኮኖ ኩማ ዛዲሂም ባያንካ ኩማ አፉሪም ባያን family sadihin amma sadihin ba ta kum aiwa aiwa nyata me wal gargara nyata di guys family please wal gargara please guys triple kuridum ne biye nu yat romex ki yawangisti abdi ki yawangisti argite yo ijoollee mucattiin oromoodha jetti nu eenyutu orma jedhe biiftu shuxi us roomeeksiif abdii foloo naa godha hundi keessan lubbu adabbiitu qofa
والله يو والغرغر تني مورا والغرغارا والله والغرغر أكنا وري مويا تاب تاب توزي لا براي تو جا تاب تاب غدا والغرغر يو والغرغر تني مورا والله ني مورا يو والغرغر تن هاي اسلام والله غريب دنتن نما كو بعد بس دين جرتني تاب تاب غدا حوي موديلستي يتي تك موديلستي هند والله ديفتي يو نغنا يا نمني دي بس دي يو دي كاتة تنجر دي بس قال تاب تاب غد نم كوما لما كوما افر تاب تاب غدا كوما افر سلا امتا ورنو تاب تاب بيتشا نغم كوما افر تاب تاب غدا اسكيري بالبلا يو تن كوما افر اشي चार्जर की हाथ लगा गद्दे मशीन की मालता توكي كان هون بكذا كله ديفتي قالاري قوتا كرفو هذا مرا رفتا